تيدا سير الجرا سو سنمو ينو سنر اللالني غافا مرتسان سيكنني نما سنسي فدن سو سني بدمو أوبسا في تيستي ورواجسا سنيغالي أوبسا يرو ورواجسا سو كاسيني جلسان إن شاء الله كيريني هنا دو هاي ما قد أسين أنا هذا دمو خبار ذا نرسي ورسي فيدا يستني جرانتي مليون جيت مليون أقدر ديبتي هردا فولو أجي سنة ويدا تكون حاملين اللي انجرا سو دمو كانوا ماف أنا رسي ورواجسا كان جالو فمان يكون يسافر تكني جتشاد رمينا سلا اتياد ديفو دتي رلتي دولوان كنا ما كده والله بصار وانا تيتو وانت اتيتو هم داونا مسئلة قوني بيتو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أكم فيالا أي الحمد لله أكم جرتان ودك يسألوا فاميلي جرتو جرى والله قلت ربي هذا سيئنا ما كباتي سوما جن نيتوركي يا تطبر واي فاتو به سنة تولشتو توقف كاتو سوسي يقول لك كتير ودانا اللي تقول كتير ويا نجيو ما في نجامي أنا نجاو ما جست وانو مراتي سوام نبيتا maal si fakkaate maa kira beetasaba keenya kana faamilii keenya kana waliin haasa'aa ture yaa isaan quba qabanii annaa wanni jechuu barbaanne maal si fakkaate akkuma beektu miidiyaan nama yeroo baay'ee fayyadamuu miti yeroo kaanillee gisima viidiyoo takka takka hojjedheetuma gadhiisaa annaa hojii deemaa so yero darbee waan dhufuuf ana miidiyaan kun anarra si barbaachisameedha kophaa kee jirta biyya san keessa bakka ummata bakka itti raawwatu so narraa si barbaachisa kanaafiyyuu maal si fakkaate akkuma keessaan si gaafadhee na diddisan biyaanse ummata kana irratti jechuun tiktaakii kana fudhadhuutii itti fayyadamii siin jechuu beeta anaa kan kabiraallee jira garuu anarra dammoo si barbaachisaa sitti itti fayyadama so ummadaallee mari'annee ummanillee ishii jedhanii ati maal jetta siyaa kenninu fudhadhu Magida Oi ai di pama ani wallahi ga akkuma sinjee ni beetami dhugaadha gizee meeqa kauntii kana fudhadhu itti harremu uummata irratti naan jechu jirta ani maaliif ni beektaa dhugaadha beetana kophaan jira akkuma teetteetti miidiyaa kana ittuma dabbaramuuf akkumatti baqa tuma uummata waliin konfliikta bachuudhaaf yani faamilii እንደውም asirratti irratti bashannana gizee hedduu jechuudha yeroo kiyya asirratti dabarsaan kan biyya baqaa keessa jirutti garuu waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate wanta nan si jechu ani waan ati naan jettu si dhaga'uu baatu didee osoo hin ta'in waan ati jettu diduu osoo hin ta'in hin barbaadu maaliif jennaani ammallee numa gubanii suma harkaa taa'u akkaawuntii miiliyoona takkaaf tuqaa tokko gubatee kunis akka deebi'ee gubatu hin barbaadu amma kana booda ani kanumaan fayyadamaa duraanis lakkoomsaa tokko ta'e malee namni na hordofu jira ammallee mana banadhee nama 1,000 nama 700 akkuma duraan namni na laalutti na laala viidiyoon keessa akkasuma laalama wanta akka wanti irratti tokko hin jiru lakkoomsumaatu badee malee hawaasni kan miiliyoona qabuu fi aniin 100 amma 50 qabu waluma qixa
wanta kan jiru jechuudha lakkoomsuma malee yoo lakkoomsi adda ta'e malee jechuudha. Kanaafuu osoo arra namni lama sadii na laalu ta'e jiraate viidiyoon aan poost godhu vaayiraalii qabne jiraate kan keen fudhadha garuu wanti takka wanti keen fudhadhu hin jiru. Kanaafuu wallahi ibsaa akka jechuun naayidoonaati nama anaaf waa hundaa. Ana caala siitu gadde dhugaa rabbi an gammachuu qabamummaan ittiin dhagaamne wallahi galatoomaa hundi keessanuu akkanumaan fayyadama jechuu barbaade ibsa. Dhukuran. Laal ummata waliin haasaa turre arguree finaallee itti meera haala jiru keessatti maa ture. So hizbiin illee akkatti fudhattuu fedhameedha. Akka itti fayyadamtu fedha dhugaa dubbachuuf annama hojii mataa kiyyaa qabu yeroo na dabbare bichaa dhufee asirraa ummata waliin taphadhee golfee irraa deema malee faayidaa akkasumara wannan faayidaa asirraa argadhu gillii kiyyatti faayidaa dhuunfaa irraa argadhu itu hin jiru beekta. Annaa ati dammoo kophaa irraa narra si horsi fayyada jastinni jiraaniti miiliyoona geettee miiliyoona gad deebitee hardaa fooloo akka isanii wayita itti qoolu hamileen illee hin jira. Soo dammoo kanumaaf anarra si barbaachisa kan jedhuuf ummanni kun isaa fudhattu kenniif jechaa turan beela. Sila itti yaaddee fudhattee irra natti tola waan kana maakita. Wallahi ibsa waan atiitu wanta atiitu hundaa nama si dhaga'uuni beekta wanta kasin didu jechuu jiru kiyyatti wanta hin taane yoo ta'e illee waliin mari'anneetuma dhiisii kun gaarii miti waliin jenna malee sin diduuni beekta garuu kana dhiifama hin fudhadhu wallahi laazim maaliif jenna bakka humaa rakkoon qabu ani kunillee deemee akka gubutuun barbaadu atummaa kana qabadhuti deemi ati abbaa mana kiyyaa so ati miiraan takkaaf tuqaa lama qabaachuun na gammachiisa. Ana bira akka dhufuun barbaadu dhugaa rabbii awaan dubbadhu wallaalee kanumaan fayyadamaa dhiisi. Ana amma fooloolee naa tolchaa gubatee akkaawunti keejee wanti poost godhe ilaa ammaatu hin jiru. So namniinis maqaa kiyyaan rakkoon nama maqaa kiyyaa banatee hedduutu namni illee na dhabaa jira waan ta'eef rakkoon hin jiru bakka ibsa. Sakkii. Ani ada makkana jetti kunoo beekani keessaa illee karadheetu makaan na diddee gubatullee rakkoon hin jiru beekta. Waan nan jaalala namaa qabaachuudha. Haga saba keetiif faayidaa qabaattee waan gaarii haga hojjettetti ummata keetiif sagalee taatee bakka sirraan fokkonne bakka sirraa fokkotu yoo hin dhaabatin waan nan fooloo miti dhugaa dubbachuudhaaf fooloo miti nama qabaachuudha. Jaalala kana qaban ammoo qallaalitti ilaaluu miti. Namni yooti waan gaariin hojjetin nama gaariin ta'e lafumaa ka'ee sin jaalatu. Waanumati waan gaarii hojjettuuf waanumati waan namni sirraa fudhatu tokko dalagduuf bakka kaampiin dhaabbanneef miskiina bira dhaabattu nama hedduu bira dhaabataa turte. Namoonni sunis namoota silaa hardhaa si ba'uu danda'u hedduutu jira. Garuu ammoo namaaf gaarima yaadati. Sikalee gorsa kiyyaa namaaf gaarima yaadii garuu nama irraa gaarii hin eegine gaarii dalaydee immoo rabbii irraa waan gaarii rabbiif jecha godhii deebii ammoo rabbi warraa eeggatta. Santu caalaa irra guddooni tana maara rabbiitu jaala. Rabbiif jecha miskiina gara gaariini nama hedduu barbaada dhugaa dubbachuuf silaan fooloo miliyoona sun jiraate tiktaaniin sun jiraate guyyaarraa nama hedduu bira dhufa.
yoo hinaafa mata'ee soofaa kijiba jedhan hin beeku nun garuu warri ijaan arginu waa hedduu arganaa. Namoota si bira dhufee gargaaraa turtee nama dhukkubsatee nama hedduu haga nama tokko akka ilmaatti fudhattee bakka wayiitiin ga'utti akka namni sun jabaatee deemutti godhu takka ta'e jechuuti galee. So namni keenya ammoo gaarii atiin ilmi namaa jechuun gaarii atiin kuma dalee didhiise barii ati takkaan hojjetteen si gammataa si tilmaama sirraa haasa. Kanaafuu waan makamu waan gootu irratti kafaltii rabbiirraa eeggadhu malee namarraan hin gatini. Kanuma siidaa maali akka mataa keeyyatti erga diddeemumaa hin jennu kaasilaa warra waan biraan jennu warra kanatti gammadus warra baga jedhus waan biraa sun taane siyoo dassi jedhe namni tokko kana siyoo si gammachiise baga dassi jedhe siin jedhaan illee kun biraa yoo keessi kan kee dassi jedhe mirqaana qabaatu ta'e namni sun ante mukaan dassaale wandamne Waan hubachuu qabdu tokko yoo jiraate addunyaa kanarratti taafteetu guddoodha. Tokkotteefis alhamdulillah taafteefis alhamdulillah jedhama. Namni jiruu keessatti namni rakkatee kufee ka'uun bakka itti kufanitti hafuudhaatu baddu malee bakka irraa kufanii ka'uun jabummaadha. Kun immoo tiktookii miilta qaba tuqaa takka jechuun tuqaa lama jechuun namni anaaf waan guddaadha. Silaa hojiilee guddaa waa hedduu gana yeroo duraatiif beeksisa hedduu kan itti hojjedhu qabaachuun ture gan kanaanillee numan hojjedha jechuudha. Kanuma achirra naalutti asirrattis na laala. Akkuma teetteetti ani arras borus hawaan kana godheefillee an gaarii yaada hamtuu yaadu wallaahi laazim. Namni nama gaarii yaadee bika guddaa gaa waan ta'eef ani bika irraa kee fi bikkan itti deemu nama beekudha waan ta'eefu homaa rakkoon hin jiru warri guutaniifis galatomaa warra naaf guutaniifis